Dagalee jiruunsi godhaa jeetii dhawweessi fedhaa lubbuutoo bittinsi jaaladhaa as godhuu hoosiin godhaa as godhuu hoosiin godhaa. Waggaa tokko waliin gartee hojii isaa jira waa'ee keetii wajjin gartee waa'ee keetii dhiphataa jiran hangannaan ani yeroo siif kennee akkana deddeebi'ee jechuudha siyaasessa jira fedhii kan kee biraa jiraachuu garuu ani kana booda mee gartee bilbila siidhaan kaasaa. Agayoo mitti akkasna rakkistaa siif hin galuu yaadi kooyi. Maal nagalan? Siif hin galuu wanti inni yaadamtu iyyuu siif hin galle. Maaltu nagal? Gandees harkamuunis. Qoy kiyyoo taragaagee. Taragaagee. Wanta yaadde tokko afaan baasiti yaasuu kana itti dhimmamee bakka kana ta'uu jedhite itti haasa'in. Amma kan dhimma irra qabu kan dhimma irra qabu ati immoo isiidha. Assalaamu alaykum gaayis arraan tana dhufeen jira. Biratti illee keessummaa jira. Dhugumatti yeroo baay'ee waa hedduu noqonnamaa jira. Akkuma beektan kiyyaadha wajjin egaa gartee wal barree amma guyyaa sidii afurii egaa gartee wajjin viidiyoo godhisna jechuudha. Isiilleen gartee goddanyaa kiyyaadhaati. Kiyyaadhaan xiqqoo wal rakkisaa jirra. Namni tokko gartee waa'ee fedhii isaa gartee waan gartee keessa jiru yoo sitti himate yoo gartee gargaarsa fedhes yoo gartee yaada qabaates yoo daarekti gartee sitti himate hedduuma tola. Viidiyoo dabarratti yoo gartee ilaaltan namni gartee moo hin ilaalin irra deema daawwadhaadha. Waan itti michuu feeti natti leen himanne jechuudha. Adda baastee kana jettanii natti himne. Maqaan kiyya Siifaniin jedhama. Yeroo baay'ee gidduu kiyyaadhaa fi yaasuu irratti wanta baay'ee nan nagaa yeroon jedhu kiyyuun yeroo baay'ee irra deddeebitee wanta baay'ee naasofti mana keessatti. Anillee yaada ishee akkamitti akka yaasuun hubachuu dadhabee hin beeku. Yaa galleef ta'ee galeefi ta'ee hin beeku wanta isaa. Yaasuun malakati yaadeen beeku. Akkana beeku beektaa akkana beekachuu kiyya wal garra jira dhugaadha. Yeroo dheeraan gartee sarbaadaa jira yaasuu gartee ani gartee yeroo dheeraan sarbaadaa jira ammaan tana immoo dhumarratti gartee wal garra jirra. Egaa wal garra immoo guyyaa sadii wal garra guyyaa lama sadii wal garra jiru. Guyyaa sadii. Kana yaasuu ani gartee yeroo dheeraan sarbaadaa jiran gartee malee kana yoo na jaalatte immoo siin jaaladha akkanatti natti himne wanni gartee siyaamee fi guyyaa dheengata galgala yeroo gartee addaan baanu anaaf kiyya yeroo addaan baanu sossobeetiin gartee ni bochi wanni bochuuf hin jiru yoo gartee yaada qubsa qabaatte waan natti himtu qabaatte natti himiti halas gartee yoo waan ta'u ta'e ni ta'an sinjaa yoo gartee waan hin taane ta'e hin ta'uun sinjaa kun gartee waan normaala wanni gartee si bochiisu hin jiru jeeni karaa manaa gartee taaksii gubbaa kaa'ee raayii qabee fi deemtee jechuudha. Amma immoo isin galgalaan dabalatee yaasuu miyyoo tana gartee maaliif taphatta yoo waan isin siif qabdu yaada isin siif qabdu yoo hin hubannee fi hubadhuu fi nangette. Ammaal hin hubadhaa fire namni tokko fedhii isaa gartee adda baasisti nimne ulfaataadha. Yaasu ishiin amma shamarradha. Sodaachuu dandeessi beekte. Yaa ingalaaf kan jedhamuun wanta tokko sitti agarsiisuu dandeessi. Yaa waan jiru har'ammoo xumuruu qabdu jedhee yaadaan ishii waliin haasoftaniinna. Anilleen sin barbaadan ture garuu jechuun eessa galtaati? Eessa galta manaan eessa jiraata? Safara kamiidhaan? Anas mangala asma Finfinneen gala boola mangala. Ayyee sin barbaadan ture na xumuraati. Maal nagaami? Nagaan lafa qaba. Kiyya nama sirti? Dhufaa jirti. Sida walii fiti hojiini nubsadenas jirra waan gartee keessa sidhaa gartee dhugaa jirtu haa dubbattu ta'e biizii nama godhuun gaarii miti hojiin dawalii hojiin. Egaa wayyu? Wayya. Hojiin galtanii? Ati maal siiti? Waadanya ishiiti. Godhanyaadha? Riyaadha. Akkasii? Turtanii hojii hojjetan? Eegoo jingaluu galtan turtanii? Hangam geessan? Almost waggaala. Waggaala? Okey, maashaallah. Kasaan akka obboleeyyanuu haa? Boodee. Wal gandamoo? Seetiin shiddidaa jiraati. Hanga wal ofii? Biyya tokko moo ganda tokko? Ganda tokkodha. Wallaachuu? Wallaadha. Biyyatti? Waliin guddaan. Akkasii? Okey. Ammas hojii galtan jechuudha? Waliin. Gaariidha. Hundaafuu maal beektaa? Dhageessaa?
Isa qobaa deemu kan qobaa gungumu kan qobaa Niyama. gungumu waa'ee isaa dubbachuuf Gaas. otoo himuu ka'eessi Hojii dubbatamee Miila. dhumu dubbatamee Miila. dhumu dubbii dhiisee Kiyyuu naguma. Hojiin tafi hojiin. Si barbaadeen surree yaasuu bira hin jiraati. Yaasuu bira hin jiraati kottu daddafee eessa jirta? Bakka dheengadda teenye san kottutu achitti. እሺ Dhufaatii jirti. ሻረፍቱ ወልፍ ንገልተን ይስን Walii galee ወልገልተን ተካወለ ወልቲን ቡነ hin buune. Kanatti bu'een hin beeku shi walii. አየ አረፍቱ አማ የሮስን ዱፍተ ዋን ሲን ፈዲሲ ዳገርቴ ተከለማን ገርቴ አይምቱ ነበር ዱፍቴሞ ኦሶ ማነት ነምነ ደምቴ ነዱባ ቦም ፋይዳን ቀቡ ነዱባ ገርቴ እቹን ፋይዳን ቀቡ ከሰሚ Dubbachuu qabdi har'ammaa. ኤጋ ተብቹ ቀብዲ Hai kiyyuu. Naguu. Jirta? ነጋሚ ጅርታ ከመቲ Agara. ነጋሚ Sifu akkamittiin dhuftees? Naannoo Wal keenya. beektumoo kana dura? nama bar wal garsiiftu malee wal barsiiftu bar Akkamittiin too wal isin barsiisii wal bartan jedheen. Akkamiin dhufte bakka biraan deeman jettee turteen? Beektee nan deema jedheen ture. Gaafa yaasuun naa bilbilee dhimma ariifachiisaa fi si bilbila si barbaade naan jedhen jettu. Nan dhiise. waan qortu dhisi waan siyaamneef dhageeffadhuuti eessa dhufte Shurraan xumurreen. Akkamittiin dhufteeti? Yaasuun gaafa naaf dawwalu dhimma ariifachiisaaf si barbaade naan jedhe. Tinna nan dhufee yaasuun nan argee paartii kiyyaan naan Wal jennaan. beektanii asiin dura wal beektuu turte? Nan bareeda. kiyyaa dhisa ma waan biraa haasoo dhisiti baleteeti sanifuu anis gartee haajaa biraatti hiyyaamne waanuma gartee keetiif hiyyaame jechuu ati jechuun ishee jechuudha jechuun ishee yaame ani bilbila magaalaa guutuun hin qabu kunimmoo si garamuu hin qabu dheengadda galgala nagaan adda baana jiraame wanni manatti ol galchee si maraachi maali Wanti waliin haasoftan hin jirtu? Hin jiru? Dhimma kee nu banne ani waan ta'eef ana caalammoon isa si hubachuu danda'an jettu keeyya. Inna waan jiru sin asaa jedhee yaada. ani gaa gubbaan dhufne kan hin gartee keessa garaa katee beekuu fi natti meennaa natti muddee yommuu na jaalattes yommuu gartee haajaa bira qabattes yommuu gartee nama gartee godonyaa kaje gartee kana na bira jiru jaalattillee akkana jiitii takka abboon aboluun jaaladhe yaasuu gartee yookaan sin jaaladhe jiiti bodhu dirreen tana fardi kana kan kanarraaf immoo akkanatti immoo maddii kana deemuun yommuu gartee na bira deemtee mana keessa galtu dhukkubsuun rakkisuun bu'aan qabu jechuudha. Galgala dheengadda nagaan na bira deemtemi wanni gartee manatti galtee bochuuf yookaan immoo gartee ganda dhiphistuuf hin jiru. Isiin dawwaltee natti himte jechuudha. Kiyyaan akkana jirti maal gootee maaliif gartee isiin hubannee fi maaliif hin dhageenyee fi nan gettee jechuudha. Ani gaa kun na bira dhufte deemti wanni godhes hin jiru waan gartee fedhii qabdu yoo gartee akkana itti natti mana natti himte waan hin dandeenyu godhaaf kan kanarraaf immoo ani wanni si godhu hin jiru. Wanta yaadde tokko afaan baasiti yaasuu kanan itti dhimmamee bakka kana ta'uu jedhiti itti haasa'in. Amma kan dhimma irra qabu Sodaachisu. kan dhimma irra qabu ati immoo isiidha. Ana. Si ishi dhimma mataa keetiif immoo nama biraatiif. Dhimma mataa kooti. Ati koo siif galeera. Yaadni koo siif galeera. Wanti nani haasa'uudhaaf yaade hundumtuyyuu siif galeera. Akkoo argaa Garuu- siif galee immoo haasofsiisi kaa yaasu. Siif galeera jettee yaaddee jirti waan ta'eef Awween agala hin jiru. Ani beektaa akkanumatti gartee gimmitiidhaan naa gala jee akkana jee wanni haasoo hin jiru. Wanni gartee murteessu hin jiru. Wanni agala hin jiru. Wanni immoo gimmitiidhaan gartee okay wanni siin feetu gartee kana jee gartee gimmitiidhaan murteessu hin ta'u. Saniif yoo aanan feete aanan hin fedha. Yoo gartee bishaan feete bishaan hin fedha. Adda baasee jechuudha. iyyee yaada keessan irratti walii galaati. Shiyyuun wanta yaadde tokko namni akkamiin jechuun yaa galuufis danda'a galuuf dhiisuufis hin danda'an yaasuudhaaf kana jettee himte wanti sitti hir'atus wanti sitti qannasus hin jiru. Garuu yaadicha dubbatatte taanaan wanti tokko sirraa qannasuu danda'a. Kanaaf si barbaade yoo jettee galuufii danda'a. Jechuun namni wanta baay'ee yaaduu danda'a sababiin namni jechuun ati waan tokko bichaaf nama barbaadda osoo hin taane yaasuu wanta baay'ee barbaaduu dandeessan. Kanammoo jedhee yaasuun amma beekuu waan hin dandeenyeef seeraan itti madhuuti akkasiif galuu dandeenya godhiif haadhoo ko. Namni haannan hadii
jedhanii haga itti manitti namni namaaf hin galu. No jechuun Aannan Yaasuudha galuu ta'uusaa beekamaadha. Yaasuudha galuu dhiisuu danda'a kiyyuu. No gimitiin ta'u. Hin ta'u waan ta'eef yaasuu kana jedhiiti bakka itti himi. Wanni dhiphistuuf hin jiru. Wanni gartee ifrakkisuuf hin jiru. Kan kanarraaf immoo kun siyaamna jirra. Yoo gartee isiidhatti matillee isiillee natti min jenna. Isummaan gartee afaan siitiin gartee haasitti matuu nangatti. Akkasumi? Yaa. Egaa. Sirraa akka hubatuun barbaade jechuudha. Waan ati natti himtee Aga hammaa hubachuu danda'a ture. Odoo waan nama hubatu ta'eeti aga hammaayyuu hubachuu danda'a. kiyyuu ofirra darbitee yaasuun cinqaa jirta bar. Akkasii hubatu barbaadde afaanii baasitti madhu rakkoo kee gizee kudhan haasawuun barbaachisu beekte. Innaa wanta barbaaddeef yaasuutti ni madhu. Si bukkee jirra waan ta'eef akka nama tokkotti yaasuutti naasa'iiti waan si hubatu taasise. Dheengadda lanyee Yaasuu siifa aga yoomitti akkas na rakkistaa siif hin galuu yaadi koyi. maal na galan? Siif hin galuu wanti inni yaadamtu iyyuu siif hin galle. Maaltu na gala? Gandhees harka malees. Qoy kiyyuu taragaagee. Taragaagee. Jechuun Akkasiin walitti iyyuudhaan wanti galuuf hin jiru obboleettii koo sittiin himaa jira bar. Oo. natti himi sin jira. Ani bara natti himi sin malee biyyatti himi sin jenne bara. Galeera. Osoo atiin dubbanni akkamitti galaa? Yaasu ani waan yaade tokko naaf himee ani waan yaade tokko siif galama fayyaan koos. Jechuun kanaa bira kenni. Egaa yoo Wanti nani yaade saaf galuu danda'a? Namaafuu sin hin jabu. deemta wajjuma deemta qoy. Adeemtu shi maaliif dhoogutan? Maaliif dhorkutaan adeemtuuti? Maaliif adeemtu? Siin daawwala yaasu. Malumaaf jedha. Dursa waliin shoolin. Eenyuun? Shoolin siif waliin. Ati immoo waan biraa dhiska shakkii biraan asii. Shakkii miti kun. Akka duraan nama walii beekutti walii dawwallaa. Obboleettii teetimi? Obboleettii kooti nan beeka. Ishee. Garuu akka nama duraan wal beekutti akshiniin sin agarsiistan. Akshiniin tokko illee hin jiru. Maaliif anis rakkina kan kee hubachuudhaaf isiin obboleettii tiyya sisterii tiyya rakkistee jirta. Ishii waamuun barbaachisu. Ati hubachuu nama danda'u miti. Nama lammaffaa maaf si barbaachise as gidduutti. Nama gidduu keenya gashuu maaf si barbaachise. Galchuu miti bara. Ishii maaliin si kanname? Maal kan si kanu feete? Ani waan hin dhabin qabu. Galata rabbiiti. Namni nagaa qabu waan hunda qaba mana garaachin lai. Waan hin dhabin tokko hin qabu waan. Ishee. Garuu ati yaada kiyya naaf hubachuu hin dandeenye. Waan ati naannoo hubatiin tokkotu jira beektaa? Sammuu gaafa ati hubattu rabbitu beeka. Ana waan akka inni hubadhu hin jiru. Ani wanni gartee gimmitiidhaan gartee kanumatti gartee tilmaaman murteessee gartee kana jee itti wanni jiru hin jiru. Anu siif yaadatiin waan keessan gatee rakkina keessa keetii baruudhaaf akkanatti dhiphata jiraachuu. Kanaaf waan si jiru akkana jeetti natti himi barnaati. Waan keessa keetii akkana jeetti himi. Hingee amma guyyaa meeqa gola garree? Sittanuma. Natti himi. Kun maali? Ikti kanaaf siif hin galu? Ikti kanaaf siif hin galu? Ililliidhanii kun? Ilillee moo? Ilillee bareedaadha. Ikti kanaaf siif hin galu? Hiikni moo? Hiikni maali egaa? Arabannaa tichila jimla billa argamu. Nama akkamii wajjin haasa'aaraanii? Ikti kanaaf siif hin galu? Ikti ilillii kanaaf siif hin galle? Bareedaadha. Namni gartee ilillii namaa kennu nama gaariidha jechuudha. Anis nama gaariidha kanaaf. Dhalli nama gaariidha. Ayyee. Taqabbiyyaallu. Gandallee dhiphisin. Tole. Khalas kan kana booda waliin garru. Waliin garru? Dhugdee jirtaa? Bakka biraan deemu. Jechuun kan arallee siyaame miti. Siyaameen jira natti himne maalan godareen kiyya. Mataan dhukkubsin. Arraan tana waan keessa kee jiru adda baasanitti hime jechuudha. Khalas. Carraa qabda jechuudha. Yaasuu si jaaladheen jiraan. Maaliif nan hubattu ati? Dhuguma moo? Dhugaa. Moo nama sirge moo? Namni takka nan ergine ana jaallasoo dhugaan si jaaladhee jiran. Yeroo dheeraaf aarsaa baay'ee kaffaleera. Beetti siifuun waan ana ta'aa ture jechuudha.
ergansi argelle tasgabbiin qabaadha jedhee yaadeen ture. Garuu ergansi argeeti natti caale atis na hubachuu hin dandeenye. Jaalalti immoo hijaan qabu. Isti waa'ee kiyya maal jaalatte? Namatu gartee yaasuu jaaladhu siin jemmoo maal na jaalatti? Si jaalalli namatti himatee miti kan dhufu. Jaalalli haala irratti hundaa'ee miti kan nama jaalatamu. Jaalalti garuu jaalala baqa. Yaasu ati na hubachaa hin jirtu. Nama na hubataa jiru ta'aan jirtu ati. Anamoo? Ammas simminaan jettee gaafis gaafadheef deebina deebisaan jirtu. Jechuun amma natti himtee miti tasgabbaa'ee obboleetti. Ani hora jaalan qabdu? Qabu. Qabu. Jaarsan qabdu hin rumne? Hin rumne. Oduu hin rumeeti jaalalli lama hin jiru bar. Jaalalli takkuma. Eshi. Maal jettiri? Maalaan jettiri? Anamoo? Yaasu waan tokko naan jedhi. Ndi? Maaliif na dhibbistaa? Dhala namaatiin yaati. Haadhaan qabdu obboleettiin qabdu ati. Gaaffileen akkas dhibbadhu maaf sitti hin dhaga'amu. Siif yaadeen dhufe baranus bira. Inni argina yaaddee dhufteeti sitti meera miti. Dhugaan narraa baruu dhufte miti. Dhugaa jiru narraa baruu dhufteni. Dhugaan jiru moo kanaadha sitti mee jira. የተሸነፈ ሰው ሚስጥር አይኖረውም ሚስጥር አይኖረውም Yaasu maal naan jechaa jirta maali yaadaa jirtu? Waan tokko naan jedhi jireenya biraa qabdaa? Jechuun jireenya hin qaba kaa'e. No jira. Isa siin hin jenneen. Nama jireenya waliin jiraattu nama biraa qabdaa? Amma san dhiisiti? Yaasu waan tokko naan jedhi. Waan tokko naan jedhi. Waan tokko naan jedhi. Furmaata tokko naaf laadhu. Hin callisii waan tokko dubbadhu. Eshi, dhageessa. Jarjaraniiti tasgabbaa'ee yooni fi firii ta'uu baadhallee yooni fi gartee bilisa ta'uu baadhallee nama biraan si ilaala. Nama biraan si ilaala? Namni biraa bar bakka irra guute bakka hojii kiyyaa guute bakka barnoota deemuuf guute lafan deemu kamiyyuu nama bar nama keessaa moo namni jira beektaa? Eshi na rafetanii tasgabbaa'ee. Tasgabbaa'ee. Jaalalaan qabamteen beektuu hin callisinii nattaasee isii waliin haasa'an jiraati. Ni naasaa tasgabbaa'ee na rafetin tasgabbaa'ee. Maal jettare? Maal naan jette? Sinin jawaani sin jiru. Deebii tokkoof si biraa barbaada. Deebii moo? Yaasu qoosaa jirtaa? Natti minaan jettee na cannaqaa turteni? Sitti himeera. Dhugaan jiru kanaadha. Amma moo waan tokko deebii tokko sirraa barbaadaati waan tokko naan jedhe. Yaasu dubbadhu. Ara tasgabbaa'ee maal ta'e? Dubbadhu ishii waan tokko naan jedhe ishii. Maal sin jedha? Maal sin jedha? Waan jaalalaa siif hin galu siif. Nama miti dhala namarraa dhalatte miniyaati. Tasgabbaa'ee. Akkamittiin tasgabbaa'an? Natti mijattee na cannaqaa turtanii? Hojii dhiiseensiif jecha dhufees baheetti jechuudha hojiidhaati. Kanaaf natti mi waan tokko. Yaasu callin jedhini hin callisinii natti mi nattaasa'ii. Maaliif callistaa natti? Yaasu bennaat. Ansinni raafannee maaloo jaalala kee dhiisee waanuma keeniyaadhaa taa'oos halkanillee ciisee maaloo mana dheessita yaadoon na bobeessitee footuu waan haftee. Amma xumurree hin deemnu yoo ta'e ani yoon waan tokko ta'e guys situ itti gaafatamaa jechuudha. Ishfatayya. Situ itti gaafatamaa. Kod. Ani waan tokko ta'e taana situ itti gaafatamaa.